bilbilli kiyya hordofamaaramu hordofamaan jiru koodi nambara bilbila ittisaalaa jechuudha namni nu hordofaaramu yoo nu hordofaarate moo akkamiin keessaa baafna dabalataan immoo imoo kiyyaatame moo hin hatamne waan kana barsiisan dabarfadhe irra deebiidha nama hedduun na gaafate lama taanummoo pilaastora kayya buusuu wallaale namoonni hedduun liinkii isin ergennaan dhaquu wallaaltan ta'ee hin barre irra deebitanii na gaafattan waan isin na gaafattan deebisuun kiyya dirqama kanaafuu viidiyoo kana mee sheer godhaa ergaa jabduun qaba namoonni suuraa muumicha ministeera doktor Abiyyi ofirraa qaban Oromoo sababniin TikTokii fi Facebook irratti gaafii keessan keessummeessu garuu YouTube jalatti immoo isin fan deebiseedha YouTube qulqulluu malee wasaqa ofitti hin galchu ijoolleen hedduun saayibban kiyya hedduun qaba nama na jaallatu paartii fedhe deeggaranu paartii fedhe dhiisanu garuu warroonni suuraa muumicha ministeera ofirraa qaban immoo koomentii irratti waan jarri barreessaa argattanii garuu argeetumaan dhiis dhengedda gaafa TikTok kiyya gubatu namoonni hedduun gammadaa turan harka dhahaa turan garuu hiriyaa hedduun qabana of folchaa suuraa abbaa feeta muumichaa kaa'attaniif na arrabsaan jirtan hundi keessan tokko garuu TikTok kiyya harka dhahaa turtan gubannaan indeganaa immoo deebi'anii ala TikTok kiyya Oromoon itti duule TikTok kiyya 10,000 gahe kuma kudhaniin ga'u kanaan amma immoo koomentii irratti maal jedhanii arrabama hedduu barreessaaran ambaromsa kiyyarraa abadan of duuban deebi'uu Oromoo koccita malee Oromoo kiyya barsiisuun dhiisu waan hin beekurraa wal hasaduun silasni dagachuudha akhlaaqa islaamaa fahamuu dhabuudha hojiin ilma namaa waan raajii duwwaadha wal mufannaan rakkoo walii gammaduudha jedhanii ol ka'uun beekumsa dhabuudha rakkisuus bal'isuus rabbumaaf dhuunfaadha wallaahi wal jibbuun tasa dhama'uudha egaa dhiifama naaf godhaa asirratti akkaataa namni isin hateef hinanne barsiisuutti TikTok sababni dhengedda gubate sababa koodii kana kanaafuu nan sodaadha barumsa kana YouTube jala gochuu kiyyaaf dhiifama na of folchaa isiniin jedhaa viidiyoo kiyya akkuma waan isiniif barumsa godheetti sheer godhaa waliin gahaati ergaa kiyyaaf barumsa waan hundaa YouTube jalan isiniif kaa'aa na of folchaa asirratti isiniif maxxansuu dhabuu kiyyaaf nan sodaadhe ammas narratti gubaa kaampaanii YouTube jechuudha wassalaamu alaikum warahmatullaahi egaa obboleewwan kiyya erga barumsa dhufnee jirra asirratti wanni isin hubachuu qabdanu barumsa kiyya suutumaan hordofaa warri barachuu feetan amma sirra deebii warri barachuu hin feene an isinii khayriyyaadha yoo khayriyyaan assalaamu alaykum kanaafuu anni akka barumsa kiyya hubattanuun barbaada kun kan imootii miti kan waastaappiitii miti kan qafoo guutuutii miti kan feesbuukaatii miti kan bilbila qofaati kan bilbila siimii qofaa kanaafuu adda baafadhaa boodana didee madrii eeshii waan akkanaa jechuun ana wamti goddaa'uun jiru an dhugaa koo irratti hundaa'ee isin barsiisa isinumaa jecha obboleewwan kiyya khayrii yaadanii borduuni har'a duunee hin beeknu kanaafuu mee urjii masalaalii 21 masalaalii isinii galamiti lakkoofsa tokko waan koolaa amma siim waanii argattani siim waanii isarratti hin dhaha obsaan eeggadha amma kunoo lakkoofsa 14 kanaan na hordofamaara jechuudha lakkoofsa 14 kanaan na hordofamaa jira jechuudha tayyib mee lakkoofsa kana irraa balleessan isinitti agarsiisame achi isa booda immoo masalaalii afwan mee egaa akkuma isin agartanu masalaalii 21 masalaalii dhayetan amma siimuma tokkoffaa kana tokkee godha ifa isiniif ta'a tayyib mee indeganaa itti deebi'ee ilaala eyo agartanii miti irraa kaaseen jira jechuudha amma siimwaanii keessa indeganaa itti deebi'ee isin agarsiisa urjii masalaalii 21 masalaalii kun akkaataa namni nama hordofu ilaalanu sila lakkoofsa agartan miti amma itti dheen ilaalame okkeetti godhe siimwaaniidha kun jira moo hin jiru not for argattanii miti bas ni haay keessaa baaseen jira jechuudha kanaafuu akkasin hubattanuun isin agarsiisa amma siimii amma masalaalii 21 masalaalii siimwaanii kanarraa siimtuutti hin qayyara siimtuudha amma kun siimtuudha miti okkeen itti godha siimtuun hordofamaan jira moo hordofamaan jiru siimtuudhaan kun ammas lakkoofsa kana na hordofaara agartanii lakkoofsa kana na hordofaa jira jechuudha siimtuudhaan ammas ishi kana akkamittan balleessa amma siimtuu kana masalaalii 21 masalaalii siimtuudha siimtuu isinii gara ifa ta'a miti okkeen itti godhame ayyee
amma irraa balleesseen jira jechuudha. Xayyib itti dhaheen isin agarsiisa akka ifa isinii ta'uufani barumsa qulqulluu isin barsiise feetan barattan feetan ibsan 21 masalaalii siimtuudha siim waan irraa balleesseera hayyee okkeen itti godha lakkoofsiin bahamoo nootu hordeedha eeyoo fixee jira badee jira jechuudha daataa madrii waan hedduu jira kaasirratti irra hin jiru jechuudha. Amma indegana amma dhaheetan isin agarsiisa dhiifama garuu yoo viidiyoon isin dheerate urjii masalaalii 21 masalaalii siimwaanii ittandha. Meera lakkoofsina hordofaa jira namni hin jiru. Ishi siimtuu na hordofaa jira namni hin jiru. Kana fakkaata obboleewwan kiyya ifa isinii ta'a jedhee tayyaada. Mee isa ittaan immoo iimoo keessa galeetin isin agarsiisa nafaana bu'a. Iimoo keessa wagga galtanii kabajamoo obboleewwan kiyya an akka isin hubattanuun fedha barumsa kamiiyyuu. Iimoo keessa galtanii siiting ni tuqxanii. Sana booda account and security rukuttanii. San booda manage device rukuttanii. Kan na hordofaa jira jechuudha. Kan kiyya siim A20 dha bilbilli kiyya. Garuu inni mallattoo dileetii qabu kun immoo siim 02 kan na hordofaa jira jechuudha. Kan hordofamaan jira jechuudha. Iimoo kanaan an garuu kiyyuma isin agarsiisuun irratti bane malee kiyyuma kun bakka dileetii deemtu kana gaxxuxxanii akkana gaxxuxxanii keessaa dileetii gootanii isin an garuu dileetiin godhu kiyya waan ta'e jennaan. Akkanatti barumsa kiyya har'aa akkas fakkaata. YouTube channel kiyya subscribe godhaa. Like isin irraanfatinaa. Gaafilee qabdan commenti jedhanaa kaa'a. Barumsa qulqulluu isinii kenne isin barattanii beekumsa akka argattanuun fedhaan nagaannaa jiraadha.